Ri'uuf yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufamee karagaa ulfaata yoo jiraata golaafi qixa kallattii safaraa hundumaatti isiniif haa baay'atu isiniin jedha obbolootaan koo warri jaalalaa fi tola keessanii gara chaanaalii kootitti makamtanii nagaan hirree waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Egaa maddi nagaa hunda keenya rabbiin uumaa keenyadha. Nagaa biraa hin qabnu, nagaa qabeenyaa miti, nagaa qarshii miti, nagaa hiriyaa miti, nagaa firaa fi hollaa miti, nagaan hundumaa gararraa rabbi biraa kan nuu kennamedha. Amantiidhaan gosaan iddoo garaa garaatiin otoo hin taane madda nagaa keenya beekuu qabna jechuudha. Kanaaf nagichi isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Nagaa waan hundumaa caala jechuudha. Lafa honaa keessatti mana waan jirre keessatti iddoo habdii kutatanitti nagaa yoo jiraate waan tuffatanii wanta nyaatan yoo dhabame nagaan isa hundumaa gararraa caaludha jechuudha. Kanaaf nagichi isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Hani obboleettii keessanidha. Warri natti gara chaanaalii kana kootti dabalamtanis guddaa galatoomaa isin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Baay'eedhas namatti hirmaannaa keessan jechuudha. Wal bira hin darbina, wal jajjabeessa. Warri hin banatin immoo banadha wanti sin qaaleessuun jiru wanti irraa dubbannullee dhabdaa kan viidiyoo irra hojjennullee hin qabnu irratti hin jira jechuudha. Waa'een keessan irraa kaasee gola keessa jirtan irraa kaasee gorsaa walaloo garaagaraa diraamaa garaagaraati wantoota nama barsiisanii fi muudannoo fi muuxannoo qabdan irraa uummata keessan barsiisuu hin dandeessu isiniin jedha. Wanti hojjetaman hin dhabamu. Maaliif giddiitti nu harkifta warri jettammoo asumaan isaan isiniin jedha. Garuu afaan keessan guddifachuudhaaf afaan keessan aadaa keessan beeksifachuudhaaf sin fayyada isiniin jedha koottaa. Nufi tokko malee immoo dhugaa isiniin jedha waayifaayi yeroo dhaabbira teessu jechuudha. Iftanii deemu hin dandeessu tarii isin irratti iyyuu balleessuu danda'u jechuudha. Jarriyyuu dhibbiidha keessa galtu jechuudha. Warri yeroo baay'ee yuutuubii fayyadamtanii yuutuubii isin harka dhufu hunduma namaatiif sabskiraayib gochuu hin dagatina. Obboleeyyan keessan haa hojjetanii, obboleeyyan keessan haalaa fi duudhaa amantii qaban irratti walaa barsiisan, walaa gorsanii sagalee illee kan barbaadaniif sagalee haa ta'anii. Kan sagalee ittiin ta'uu dandeenyu yoo isin jajjabeessitaniif yoo isin bukkee dhaabbattanidha. Yoo wal jajjabeessinidha jechuudha. Rakkoon qabu viidiyoo madaalina. Viidiyoo yoo ilaaluu baattan yoo hirmaachuu baattanii yoo viidiyoochi isin tolbate rakkoon qabu sabskiraayib godhamaati ta'a. Guyyaatti bareedu guyyaa barbaadamu qaba waan ta'eef jechuudha. Haadha hiyyeessa tokko biratti mandara rakkoon jiru keessatti guyyaatti barbaadamu qaba jechuudha. Kanaaf waan baratiin banadha. Waan bara fiduu hin beektanii banadha kaawwadha. Rakkoo hin qabu jechuudha. Haappii buufattanii emailii yookiin suuqirraayyuu kan bitame bira keessanii fanirra jiraachuu danda'a. Barachuun salphaadha jechuudha. Isodaan lafa hin qaaneffanne lafa warri jedhan qaaniin ammallee kan keessaan banne baay'ee jira jechuudha. Qaanii irraa kan ka'e ammallee gola arabaa keessatti warri cunqurfamaa jiranii, warri mirga isaanii himachuu dadhabanii, warri qarshii dalagaa illee fudhachuu dadhaban baay'ee jira jechuudha. Kun isinirraa afuu qaba. Hundumti keenya warra aadaa safuus beekuudha. Qaanii ganneefti kan iddoo hafne. Warreen nama arrabsanis immoo akka yaada kiyyaatti jechuudha. Namoota tuttuqee akka isaan ba'anii nama abaaran godha jechuudha. Mudaa irra barbaaduudhaan yoo isaan dubbatan ati saalfii gatte jechuudha irratti yaa'anii kan isaan abaaranu namni abaara jechuudha. Gidduu kana akkana namoota baay'ee abaaru kan taasise namni hin jira jechuudha. Nagaa isaan qabu, nagaa kun qabu, goodaa abbaa qabu jechuudha. Otoo afaan callisee taa'uu danda'u afaan isaatii dhufee akkanan yeroo hunda waan kana deddeebisee dubbadhu kan na godha jechuudha. Afaan daqiiqaa lama hin caalle kana waan darabina dubbisuu barbaada jechuudha nama sun. Ada badhaate ta'a nama harrabsitanii akka namni sin harrabsu hin godhinaa isiniin jedha. Yoo laaltanii namoonni baay'ee mootummaa nama abaaran miidiyaa sanii guddifatanii jiru jechuudha. Irra caalatti yoo laaltanii maqaa dha'uun nama barbaachisu yeroo haatiif intalli wal abaaraa tuutee keessatti karaa sana intalli miidiyaa kana baatee abaartaan miidiyaa ishee jiru laala. Yeroo tokko namoonni wal arrabsuudhaan biizinesi hojjetu gara keessa kootti dhukkee walirraa kafna walii jedhee warri baay'een jiru jechuudha. Wanni Sinimmoo warra akkasitti poostara taatanii sheer gochuudhaan yuutuub irraa wal abaaruudhaan beekama jedhanii akkasitti maqaa yuutuubii balaaleffachaa jiru jechuudha. Namoonni baay'een waan baay'ee barsiisaa jiru jechuudha achirraa. Haa ta'uyyuu malee namoonni kaan immoo hanga waan biraa nurratti yaalaa itti jiraachaa jiru jechuudha. Ammallee anarrallee hin jira jechuudha. Yuutuubii baatee jechuudha waan biraa hojjechaa jiru jechuudha. Anillee bareechee itti fufaa jechuudha hojii kiyya nambisu. Ishiin kilaasii tokko keessatti hojjedhu miti yoo waan jedhamu bal'isee gaafa kiyyatti galarratti hojjechuu nan barbaada. Saalfii tokko qaanii tokko malee waan aadaa cabsu, waan duudhaa cabsu, waan amantii cabsu hin hojjedhu. Waan nama gorsuu fi muuxannoo fi muudannoo qaburraa garuu barsiisuu fi dubbachuu hin dhiisu. Waan an beekurraa immoo agarsiisee akka namoonni biraa hojjetan gochuu hin dhiisu jechuudha. Haa jedhani jechi maal lama gootii miti jedha weellisaan. Na jechi nama maal iyyuu nama godha jechuudha. Namni kan namaan jedhu biraa
waaqayyo kan namaan jedhu kan biraa jira seenaa baay'ee nama nadhibe keessaa ana akka kiyyatti dhiyoo kan abbaa obboleettii keenya ta'e obboleessa kiyya ta'e sheer godhan yuutuubii kanarratti jira seenichi maal jedha seenaa faarfataa tokkooti yoo kana sheer gootanii guddaa galatoomaa waan sana dhageeffadhee ture jechuudha dhugaa nama barsiisa jechuudha yaada namni namarraa qabu namni akkas naan jedha jechuudha rabbi akkas naan jedha jechuudha sodaachuutu wayya jechuudha faarfataa sana ammaa jedhee faarfataa sun otoo waaqayyo isa yaadateen dura hinataa nanataa hannanan beekama gaafa kaanii jireenya natti dadhaa'ee himannaan natti baay'atee nani baduudhaan kutee jedhu daanditti waaqayyo deebi'i naan jedhee guddaamma deemaa jirtu kanaa deebi'i yoo deemte garuu hin adamamta kan jedhudha miti obboloota koo yoo dagadhe biidiichi jiraachuu danda'a jechuudha nan deebi'ee karaa raajii faarfataa taatanaa jedhe waaqayyo nama faarfataa na taasise achi abbaan koo sagalee kana gaafa dhaga'u chisha hattuun faarfattuu taati naan jedhe namni kan namaan jedhu qobaa waaqayyo kan namaan jedhu qobaa jechuudha. kanaaf yaadni namni sii qabu fi yaadni waaqayyo sii qabu tokko miti ati nama xiqqeessuu dandeessa namoota baay'ee isa duriitiin fa'a isa gaafa isaan lafa gadi jiranii falaalee namoonni ittiin arrabsu waaqayyo gabachi keessaa dhiibee kaasee mataa isaan dura isaan teessa jechuudha hojii waaqayyo waan hin beekne fi xiqqummaa namaa dhaba namaa daara namaatiin nama madaalina waaqayyo haqiiqa irraa qaba namarraa jechuudha nama kamirraa haqiiqa qabu otoo haqiiqa qabu ta'e haati isaa kan ji'a sagal baattee sadhaltuun taasisu afura isaatti baafatu qaama isaa guutuu godhee biyya lafaatti baasu jechuudha haqiiqa irraa qaba kanaaf yaada kee dhala namarratti fe'uun barbaadin yaada tokko namarratti maddisiisuun barbaadin ilma namaa kamirratti yaada kee maddisiisuun barbaadin yaada kanirraa qabu akee kanirraa qabu isa sawumee qofaadha adi abbaan iyyuu balli si haa balleessu abaaranii biraa deebi'anii waaqayyo iddoo gaarii ka'a abaaree ture ani warri dhugaa ba'anii jiru jechuudha ati immoo nama sin beekne sila faana nyaateef sila faana dhuddeef sila baakgiraawundii isatti mateef mara iddorratti dubbatan haadha wanti isin qabadhee ifa manaa godha obboloota koo jechi akka ibiddaa na keessa bu'u torbee ji'a guuta garuu natti dubbatame sun ammallee na keessaa hin baane jechuudha. wanti na isin qabadhee maashinii kana nan bitee miti jechuudha ani kan itti jiraadhu dachee Itoophiyaa keessaa saayii maashinii kana nan bitee miti jechuudha ani kan itti jiraadhu dachee Itoophiyaa keessaa saniyyuu mucaa miskiinii jechuudha nan barbaachisu anaani na afa jechuudha yoo rabbi jedhe immoo na barbaachisa jechuudha inde waa waaqayyo godhu maaltu beeka kanaaf maashinii kana irratti muudannoo qaba biyya Arabaa kana keessatti keessaayyuu Saawudii miti Beerut miti biyya Dubaay keessatti waan na muudateen qaba miidhaa guddaa qaba waggaa tokko guutuu kan hin garafame jechuudha waggaa tokko guuteera miidhaan kun baay'ee nama deessira jechuudha wanti kanarraa na muudatu jechuudha malee nan bite isinitti himuu barbaade kaniif warri gola Arabaa keessatti taanii maashinii kanarraa kan of eeggachuu qabdanii maashinii kana immoo wanta sinirratti adeemu kanarratti of eeggachuu qabdan isinitti hima gola Arabaa keessa jirtu baay'ee keessa cidaatii hojjettu baay'ee keessanis immoo cidaatis walitti qabdanii warri hojjetan jiraachuu dandeessu jechuudha akka koo kana jechuudha maaltu namoota isinitti fakkaate bara 2014 guutummaansa maashinii kanaan ture jechuudha maashinoota kanaan ture jechuudha kana bichaa biti gara maashinii afuriiti jechuudha afurii kushanaffaadha maaltu isinitti fakkaate mana kanatti gaafa dhufu ani Saawudii keessa Beerut keessatti waggaa afurii fi ji'a jaattiin haree nagaa dhiisee deeme jechuudha kan ittiin dhiisee deeme immoo wal dhabdee tokkollee jararraa hin qabnu walitti bu'isallee hin qabnu sababa yoo na mudatee nani salaamumarraa galee biisna deemuu waan hin barbaadeef biyya geejjariyaas ta'e jechuudha gara Dubaay maaltu na mudate Saawudii keessatti illee waggaa lama guutuu halkanii guyyaan arsifti halkanillee arsifti jechuudha yeroo namchi kutaa halaala qaba yeroo nachi deeme halkan arsifti jechuudha Oromoo rakkoo qabu darbatamuu dhiitamuu rakkoo qabu namoonni baay'ee borsirraa fuudhanii gaafa iddoo tokko ga'eetti na abaruu danda'u garuu ani waan tokkollee waan natti fakkaatu qabu seenaan keessa darbe dubbachuudhaaf jechuudha halkan dirreen na arsifti jechuudha mana isa guyyaa haru isa rakkan keessa saatii ji'a akka haru malee jechuudha na alkas na arsifte jechuudha garuu waan tokkotti na harkatti hin taane waaqayyoof galanni haa ta'u nagaa dhiisee deeme jechuudha achittis waggaa lamarraa hojjedhee inda'u machitti irraa ulfaata manni isaanii haa ittiin haramu
asitti maata na mudate asittis sa'aatii 20 halkan keessa sa'aatii 5 yoo makiinaa kun qabachuu baate jarri nagaa sin argatanii irriba keessa sin ka'an jechuudha. Alaarmii isaaniitti natti fakkaata. Akkanatti fakkaatutti cidaatii manaa bichaa miti. Akkana dadhabuuf illee miti. Alaarmii isaanii kana natti fakkaata. Akkanatti fakkaatutti. Halkan keessa sa'aatii 5 qabatu taanaan sa'aatii 7 sa'aatii 6 gaafa guute inni dhufa namicha jechuudha. Akka mana hartee taanaan jedha. Duraan dursee too nyaata qopheessuun deemna mana qulqulleessa fooqii jalaa jechuudha. Na eega jechuudha halkanii guyyaa kaameraa camadee na eega jechuudha. Guyyaa tokko otoo jala qulqulleessi sa'aatii waan itti sokkeef ganama tokko qursii qopheessuun qursii tokkotti nyaatanii sa'aatii torbaatti ta'e sa'aatii torba immoo gubbaa fixuun qaba waan ta'eef makiina waan gubbaa jiru kan bahe jechuudha. Fooqii gubbaa achuma na kutaa isaatti qulqulleessee achuma ishinis baanaan kutaa ijoollee hunda qulqulleessu jalqabe gubbaadha jechuudha. Deebiin jala qulqulleessa dheetan sa'aatiin bisaa waan ga'uuf jechuudha. Sa'aatiin bisaa kudha sa'aatiin bisaa sa'aatii 12 jechuudha. Qursii sa'aatii 5 sa'aatii 6 dara. Agadaa sa'aatii 7 sa'aatii 8 siin dhiyaata xaawulaa irratti ulee sii baatanii malee jechuudha. Gooftaan uumama hundumaa gargaaru kan mana kana addadha. Achi osoo nani gubbaa qulqulleessa fixeen ala bahee makiinaadhaan gadi ta'ee deemee ati yoo marti haadha jala naan jedhe hin argan haadha jedheen. Inni arganaan ala maal barbaadde jedheen gaafa na akka biraatti na ta'e jechuudha. Inni lakkaa waggaa 2 guutuu na eegaa ture jechuudha namichi. Halkanii guyyaa. Hojii akkana godhu darajaa 3tu jira jechuudha. Darajaan isa gubbaa fooqii malee inni jalaa 3 ture jechuudha. Darajaan itti na solbaanii. Iddoo sanatti makiinaa fayyadamee maalidha buruushiidhaan argattan itti qayyidha jechuudha. Buruushiidhaan malee makiinaa kamitti qabdee ittiin argattan darajaa sanirra jechuudha. Irrarraa waan ta'eef kirriin kun immoo irraa hiikkachuu danda'a jechuudha. Achi Ashika qashti kiyya hedda barbaadde itti na ruufi jalqabe darajaa jechuudha. Naannee kirriisa sun keessaa bu'uu jalqabe jechuudha. Kirriisa sun keessaa bu'uu jalqabe itti muffanii otoo makiina sana deebisanii hojjechiisin narratti ka'uudhaan kan biraa ta'uudhaan dhaqanii ammas makiinaa biraa bitanii jechuudha. Ammas sanuma jechuudha. Darajaa kana nadhiisi buruushinaan ara. Buruushinaan artu abadaan wanni tafamee jira waan ta'eef sijjeedisa wanni qabu tafameera inni immoo qaburaa qaba hariinaan jette jechuudha sana. Ashikashti kiyya mana dheeraa nara. Innis tabbal jedha jechuudha. Wanni isaa kun jechuudha. Fiishi isaa kun jechuudha. Kirriisa inni irraa sun jechuudha. Kirriisa suni qaxxitaa bukkee hin jiru yoo ta'e udduu duuba kanarra jira yoo ta'e yeroo harkiftanii artanii waa irraatti altaanii hartanii jechuudha beekamaadha. Isa bukkeellee yoo ta'e amma tokko dandamata malee jechuudha. Inni daayireektii asirratti rakkifamee jiru sun udduu duubatti inni jira. Inni immoo yoo namni beeku deebisee deebi'uu kan danda'udha jechuudha. Maal godha gooftaan ogummaa isaatiin geesse gaxxama jechuudha. Wanni fiinsaadhaan naa gaxxame matkarrabii amarra taaniidha natti kenna fuudhe ija babaasee jira. Fuula qashtii kiyyaa jedhaanii guyyaa lammaffaa maal godhaa deebi'ee irraa cita jechuudha. Gaafa kaanii amma inni dheengada dhiyoo kana makiinaan alfaffaan sun jechuudha kushanaffaadha. Iddoo kanaan dura citaa jiru malee iddoo biraatti boba'ee jechuudha. Kirrii isaatuutti naraa jiru jechuudha. Ganama immoo si'a lama iddoo sana tokko kiyyaa qabadhe tanan ofirraa sisaa ture jechuudha kirrii iddoo sana. Gooftaan na oolche jechuudha. Achi inni xiqqoo irtuma sakka'ee irraa ammas gara biraatti harkisaa jiru hin boba'ee jechuudha. Otoo sijjeedirra ta'e sijjeedee muluu guba jechuudha. Laastikii sun harri isaa jechuudha mana muluu shaffale jechuudha. Yeroo sana isaan mana hin turre yaa gooftaa kodhee zuuman jedhee ammas makiinaa kun akkana ta'ee jedhee keessatti kenne jechuudha. Na yaabbate jechuudha. Uwwu jedhe jechuudha. Akkasatti godhe akkas taatanaa jedhe. Inni rabbi jedhe hin taajabaa dhiree tanaan itti kenne biraa deeme amma immoo masti shidhaan ashagee naa kenne qashtii. Masti shidhaan ashagee naa kenne waaqayyo immoo gaafa sana maal qopheesse otoo maashiniin kun takkatta'ee kana harkatti hin ta'in inni tokkichi kun bayyadamee sanatti kennamini erga karaa paastarii naa darbee ture jechuudha. An du'a garmaleessi oolcha kan jedhu du'a garmaleessi oolchan si galateeffachiisa kan jedhu asirra jira amma sagaleen booda wooshinaa jedhera sinii galchee jira. Si galateeffachiisa kan naa jedhu naa darbe jechuudha. Tuni waan sana mudateen dura jechuudha. Achi natti kenne bayyadee inni natti kennu ishedee kutaa jala mulutti qulqulleessanii bayyade sanaani ol baasee kutaa isaatti qulqulleesse saloonii wayi gubbaatti hafee isatti qulqulleessu jennaani
jedhe wanni jechuudha. Gaarabaan mana yee jedhe kanan dhaamse daddafee irraa jechuudha. Daddafee yeroo irraa dhaamsu dirqama hiyyuu qaba makiinaa waan ta'eef mana jirti ishiin immoo akka carraa ta'e waaqayyo kan hundaan kutaa ishiitti baasee dunan haroo sana fuuldura muka ishiinaa jira gubbaarra jechuudha. Achi mucaadha haan nama dhabbataa jirti jechuudha. Achi amma keessatti ishiin safar ishiin jirtu isaatti sakka'ee irraa siqee jechuudha. Otoo waan nasa kana bira dhaabbadheera ta'e nama har'aa miti jechuudha. Maasii godha qorqoorroo dhachuu dandeessu jechuudha. Waan nasa kana dhiise tanaan itti sakka'ee isa girgiddaatti sakka'ee sana bira deemee jechuudha. Isatti sakka'ee kirrii isaa irraa kottotee irraa siqee tanaan ishiin boodduu duuba kushinaa jirti jechuudha. Akkanuma mul'ata jechuudha ishii fuuldura jedha jechuudha. Yeroo baay'ee kan naquroo jechuudha karaa makiinaa kanaa jechuudha. Kan yeroo hundaaf namicha walitti buusu sababa makiinaa mana nartuu mana qulqulleeffamu mana gabra itti baate galte silkiidhaan hoo gadi baate bilbilte kan manaan jettu jedha. Yella kan si beet naan jetti. Tokkeen jedhaan gaafa kaanii waan akkanaa itti ishii na guddinatti bilbilte sammuu kun dabarsite waan qabadhu waldaa jechuudha. Waan barbaade gochuu nan danda'a akkanuma kamiyyuu bawwuus nan danda'a garuu akkasan jedhee guyyaa tokko waaqayyo gargaaraadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhifatamiin jedheen akkanumatti maaliif silkiidhaan na guddi baqa gaafa manaa baate jedhe. Iddi gaafsa sana maal jette naan jette maasiin hin jenne jedheen mahaa kishin jedheeni kanuma jedhee irraa ifadhe jedhe daabulaastu keessa carrananiiti keessa jechuudha. Iddi gaafsa na deebitee silkii manaati naannatti bilbilteen beektu silkii manaati. Na waaqayyo gidduu naa galee jechuudha. Na guddee jechuudha silkiidhaan. Ooma naa gadi batanii silkiidhaan na guddee jechuudha. Achi mallagooti ishiin kushinaa irratti handeeqetti sakka'ee irraa siqee jechuudha. Isa girgiddaa bira dhaabbadheen irraa siqee isa girgiddaas irraa siqee dafee irratti rukuteen biraa deemee jechuudha. Tokkichuma obboloota akka qorqoorroon inni kun jechuudha. Firkikkis jedhee jechuudha akka boombitti dho'ee jechuudha. Mana muluu keessa akka boombitti dho'ee firkikkis jedhee jechuudha. Iddoo biraati kan sakkamu sana gubeera jechuudha kutaa biraa keessa. Amma immoo waaqayyo achi baasee akka isheen ragaa taatuu fi fuuldura isheetti immoo geessee sakka'e jechuudha. Otoo iddoo duraa ta'eera ta'ee ani iyyuu hin oolu ragaa sin argadhu jechuudha. Isa miilaan aanaa dhumaata jechuudha. Geessannaa ishee kushinaatti iyyuu majilaa jala seenuu barbaadde jechuudha. Bakka seentu dhabdee dho'iinsa irraa ka'eera jechuudha. Otoo inni sana nama argate ta'ee ibidda achirraa boba'ee elektiriikidha waan ta'eef balaa guddaa geessuu danda'a jechuudha. Seexanni hakeeka seexanaas ta'e balaa elektiriikiin kun nara naannoof waan hin beeku irraa jiru jechuudha. Achi waaqayyo na oolchee ishiinis argitee yeroo sana bilbiltee itti himte jechuudha namichatti. Yeroo sana bilbiltee itti himtee dhufee jechuudha. Inti kan marraa karra makiinaa beekana. Kaddaama gabir arba sana waad makiinaa kannas beeknaa jedhe. Zeenin jedheen shusa guyyaani. Inni soba malee namni akka guyyaa makiinaa tokko foogee bidirii haroon jiru. Elektiriikidha qorqoorroodha akkamittiin turame. Sa'aatii 24 mana haaree jechuudha. Guyyaa sanii jechuudha. Torbee miti. Guyyaa sadii guyyaadha. Kan maraan madarii aanan jedheen ka. Naani ija babaasee yeroo sana deemee dhaqee kana bitee dhufe jechuudha. Kana bitee dhufuusaa shaggaadha. Loluusaa shaggaadha. Waan sirraa foggachuu qabdan amma sitti jechuudha. Warri biyya Arabaa keessa daladdan warra bira jirtan bira otoo sa'aatii 24 daladdanu qarshii keessa ji'a heddanii fudhachuu dadhabdan ana madariileesh hin qaba dedeta ta'ee maaliif akkas hin qaxaratan hin beeku jechuudha. Hin qaba yedda ta'ee maaliif akka fidatan hin beekan jechuudha. Ani dura jajaala irraa fudhadha. Guyyaa lama guyyaa sadii gaaffii amma guyyaa lama guyyaa sadii nabsaa fi guyyaa shan nabsaa fi sana darbaa in obsuuf jechuudha. Nyaata korraa beetti yookiin hojii ishiin balleessa. Nan nyaata kotti godhuuf deemte birrii konaaf fiddi jechuudha. Birrii konaaf kenniti otoo kun makiinaan dhafaffaan kun hin gubatiin dura birrii hundee irraa fudhadheera iddasii birrii ji'a lama irraa qaba jechuudha. Kanaa amma bo'oo fana jechuudha fuuldura kana. Safiyyuu waaqayyo kadhachaa jira akkam akkaan ta'u jechuudha. Birrii sana na dhawwatee jira jechuudha. Amma birrii qabatee birrii ji'a lama jechuudha. Dura bakkuma lama birrii dhibbaaf. Fooqi midirii nyaata sa'aatii 24 birrii kuma 200 naa kaffala. Birrii kuma 3 birrii kuma 4 naa kaffala. Garuu amma birrii ji'a lama qabatee jira jechuudha. Qabatee jira jechuudha. Yoo xiqqaate ani kana dura oolan irraa argee ture 200 waan darbe qabu makiinichi. Haa ta'uyyuu malee yaa buloota koo xaartee anan lallatu jechuudha. Sababii isaanii meeshaa bituuf hin dhumne jechuudha. Meeshaa kan qusatu abbaadha malee ana miti jechuudha. Hin barbaanne halkanii guyyaa nuu arii
barbaanna halkanii guyyaa nutti hafiyuunaan jedhanii kaanii haadha birrii kokkotachuun isaan hin barbaachisu. Ani utuma ta'ellee akkatis birrii masaatti kutee hin ba'u jechuudha. Seera bira wal geessine waan sirrii murteessee kutata jechuudha. Rakkina kutee rakkina isaanii ta'ee kan miidhaa kana geesse seerri dabaasuu qabu. Uuu jedhanii imala keessatti argitu viidiyoo kana jechuudha. Gudiidha jechuudha. Birriin kun baay'atee garuu nama na booda furratti kan daama na booda dhufturratti rakkoo uumaa jechuudha. Maashinii kana caalu maashinii uffataa jira, firiijiin hin jira, furoon hin jira. Inni kun guyyoota balaa ishee maal gooti kan na dhowwaan dhuftu. Kun dhaabbachuu qaba jira. Biiroo dirasiin beekuu qaba kan. Oddoo jirtanitti mirga keessan beeksifachuun mirga keessanidha jechuudha. Dhugaa isin hin jedhe gaafa mirga keessanitti hammata mana dhadheen biraa mana ijoollee hiriyaa keessanii baduu miti qaxxiraati biiroo ofiisii deemaa. Qaxxiraati ofiisii deemaa dhugaa isin hin jedhe. Sa'aatii 24 keessatti Otoon guutiin harka keessa kennadha sa'aatii keessa wanni sibiifama saggamanii akka booda waan bira sinirratti lakkoofne iddoo biraa baddee gaafa kanaa dhufte jaarsi geessanii sin waan jallee qaxxii godhate innasu asan deema biiroon deema mana jaarsa deema qaxxii ofiisii deemte akka kennan waan jala jirtu ittiin seera adda siifaa baasu. Inni anam akka san godha. Halkanii guyyaa otoon arma diiskii dhibamaa irra diiskii duddaa jechuudha. Aniyyuu mana yaala deemu kanarra jiru aniyyuu namtiin akkasas jechuudha. Ishiin immoo birrii dijjaa lama qabatteerti jechuudha. Xaatatanii yoo akkasitti dhabdu ta'e mal faydaa qaba. Hara dhiqaa miicas ni jedhama birrii keessa sirrii raakutanii faydaa maalii qaba? Sagalee keessa dhageessifachuu qabdu. Warreen ijoollee keenya fiddee Baangaalonni fi Sudaaniin wanni bittee fi firii biisaa bittee fi asitti oofisii banattee biiroo banattee ijoollee keenya fiddee diraamaa ilmoon namaatti hin baane itti baasisaa jirtu dhugaa isin jedha. Otoo nuti tokko taane otoo nuti oonlaayinii kanaa wal ijaarre warri ilmoo namaa biyyaa fiddee gurgurtu hin dandeessu tasuma jechuudha. Tasuma hin dandeessu. Yoo dandeessillee seera guuttee qaxarti jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een birrii ja'a birrii waggaa tokko birrii waggaa lama dhabanii warri biyya afaan isaanii qabatanii meeshaa xiqqoodhaan warri biyya galan hin jiru jechuudha. Ugaandaan karaa dura mana kana turte ishiin isa kuma koo meeshaan harkatti babbaruu didu birrii dhoowwatee boonsaa bira dhuma sanatti ni dhoowwatee baase ta'ee kennee fi baase ta'ee natti ni namca'ee jechuudha afaan qabattee deemte malee. Kanaaf ani waaqayyo na baraara birrii ja'a lamaati baay'ees miti birrii ja'a lamaa sanaan garuu meeshaa bitadhee taa'aa ture jechuudha. Ani immoo waaqayyo jedhe biyyaas miti kan hin deemu mana hojii deema malee yoo na dhabuutti rakkoo hin qabu. Garuu akkasitti hin jedheen bahu malee jechuudha. Akeekachis itti kenneen barsiiseen ba'a malee akkasitti hin bahu. Yoo illee inni narraa kutate waan biraatti dabalee gubee ba'a jechuudha mana keessa. Bakka achuma naa dhume jechuudha. Birrii keessa daladdanii akkana godhina. Ani kana bichaamdi biyyoota arabaa hojjete keessatti gaafa jiini kootii birriin irra baay'ate mana kana malee Saawudii fi Beerut tursiisee fudhachaa gaafa birrii kiyyanaa kennan baay'ee jijjiiramu jarri. Meeshaa keessanii kontirool godhu. Itiin beertu maal godhi? Bireedistii siif fedhan. Dhiqamee hin heddii jechuudha. Siifee adiin osoo hin taane siifee dhuma ispoonjii kan duuba isaa wanni qabu hin jiramne isaan bireedistii dhiqinaan jetti. Gaafa sana gaafa birriin akka itti deemtee bireedistoota ishii ilaallatti. Argitanii bireedistii tokko birrii 500 bitanaa jetti. Doolaara sanii jechuudha. Birrii liminaanii miti. Doolaara bitanaa jetti jechuudha. Yeroo baay'inaas faraarraati. Waaqayyo galannaa ta'u ishee birrii koo kutannee yeroo tokko birrii naa erge dheenyaan birrii 170 birrii koo keessa kutattee dhuftee ittiin dubbanne rakkoon qabaleen achumaan si'a lama Desembarii gubbaa baatee makiinaadhaan hodhattanii guyyaa tokko maalumaaf shidhaan imalaa jiru makiinaadhaan hodhattanii sanii ayyallaa gubbaatti jechuudha gooftaan nu baase guyyaa sana jechuudha. Waaqayyo akkasitti gatii koo naa deebise makiinaa tokko akka duwwaa ishee galchee jechuudha. Ittiin dubbadhu lolaan kan kololaa waaqayyoodha. Kanaaf yaa obboloota koo daladdanii qarshii keessan araba nyaachisiina. Haadhi keessaniif abbaan keessan bulattiin dhugaan. Uffata gaarii ittiin uffadha. Ji'aan harka fudhadha. Ilmoo ishee kunuunsaa, ilmoo ishee raffifachaa sitti saqaa yaadeeti. Ji'aan irraa fudhadha. Inni dhibiti baay'ee. Ishiitu birrii 800 birrii 900 baasee kan daamaa biraa bita. Seera mirga qabda. Kanuma sababa goota bira ishiitti baa'u mirga qabda jechuudha. Birrii kana raawwattee otoo jalqaba birrii kana raawwachuu turan ta'e taa'u mana isaanii jechuudha. Birrii koo jaalala fudhachaa ture. Amma garuu yeroo dhumaati yoo seeraan gaafa dheeraatti furmaatan qaba jechuudha. Naaf kennachuun hojii dhiisuun uumateera jechuudha guyyaan. Kanaaf waaqayyo danda'aadha. Wanti isin irraa of eeggachuu qabdan of eeggadha. Tokkoffaa balaa akka kana maashinii miidhama geessu qabattanii sodaadha jettanii lubbuu keessan akka wareenne gaazii bukkeetti mana duraan bakka Fuujeeraa jedhamu galee bahe tokko gaaziin isa lafatti
hojjetama jechuudha. Gaaziin kun wanni ishii gabaabduu lafarratti gaaziin sun bukkee dhaabbata jechuudha. Na waaqayyo mana sana hojii na jibbisiisee dadhabbina sana qinna baase jechuudha. Amma balaa gaazii jiru keenya xaragaa jiru kana gaazii irra dhaabbata. Asii bobaa asirra dhaabbata jechuudha. Waan akkasii bakka bilcheessa dhufee gadda. Gaaziin irratti sakkaamee jiru rakkoo hin qabu. Gaazii bukkee dhaabbatu. Yoo naffasee jiraate uffatatti gaafatti caarte balaa sirraan gaa achii dhowwuu danda'a. Gaazii bukkee jiru of eeggadhaa obboloottaan koo. Keenya maatiin akkatti nu guddisan qabu. Isaan geeddarannee biyyaa baane malee waan biraatiin geeddaramnee kaargoo taanee galleennee biyyaan baane. Gara Haacaaluutti immoo uumaa keessan kadhadhaa. Inni hundumaa danda'a jechuudha. Waaqayyo baay'ee na oolche dhugaa waaqa. Biyyoota sadan kana keessatti waaqayyo waan baay'ee na oolchedha. Maqaan isaa eebbifamu bara baraan. Gaafa balaa jalatti wanni kanaa ga'uudhaaf jiru karaa raajinatti dubbatame jechuudha. Waaqayyo galanni haa ta'u. Kanaaf olee warra nama ta'ee jira jechuudha. Ammas oggolaaf danqaraa jiru. Waaqayyo immoo hin urreessa isaas na darbachuudha. Waaqayyo danda'aadha waan hundumaaf jechuudha. Namni waan biraa jedha waaqayyo waan biraa naan jedha jechuudha. Argitanii? Kanaaf warri wanni fakkaasanii lallaba fakkaasanii waa'ee tokko dubbatanii jiru jechuudha. Ayyaana malee lallabu qaaja'u. Waan waa'ee kee beekanii sitti lallaba abshir. Na lallabanaani. Ani ooleera adhas ta'e borus ta'e anaaf waaqayyo gidduu namni biraa hin jiru jechuudha. Yakkaa koo na barsiisuu danda'a, na deebisuu danda'a. Namni kamiyyuu bakka bu'ee waa'ee koof waa'ee waaqayyo na barsiisuu hin danda'u. Ani hooleera sinin jedha warri waan biraa jedhanii hoololan haa hoololani ani jira waaqayyo galanni haa ta'u. Sinin jedha maashinii hundarraa of eeggadhaa. Qarshii keessanii siraa fudhadhaa. Wanta ammaa waan arginu gaddeemaa jiru jireenya keessan irratti qaama keessan irratti yaadina abdii hin kutatina. Hojii gosa barbaaddaaf hojjettanii jijjiiramu hin dandeessu. Tokkoffaan amantii qabaadhaa. Gooftaa keessan irratti kadhadhaa waan hundinuu hin darba biyya lafaati immoo hin dhiphanina. Abdii kutatina akka kennadina arabaa sinin jechuun jaaladha. Amma seerri toleera waaqayyo galanni haa ta'u. Waan seeraan ala sin irratti adeemaa jiru seera beeksifadhaa. Ani meeshaa kana biroo birrii jaalama irraa kutamee jira jechuudha. Sinin jedha. Wajjuma dhuma isaa ilaalla jechuudha. Guyyaa kan inni irraa dhageeffachaa obboloota arabatu shokkifata natti fakkaata. Halkan irra rafuu hin dandeessu jechuudha. Kanatti irra dhageeffadha jechuudha. Jabaadha sinin jedha dhuma isaa waaqayyo immoo walumaan nama dhugaa bahu hunda keessatti immoo deebi'ee nama waan jiru sunitti munaataa isu waaqayyo immoo samma isaan ittiin oggolanii qarshii qabanis immoo waaqayyo akka kanaa baasuudhaaf kadhadhaa sinin jedha jabaadha iddoo jirtanitti abdii kutatina hojii harka qabdetti immoo jabaadha karaa adda addaa hin gowwoomfamina ijoollee keenya hunqubii seenanii nyaatamaa jiru hunqubii keessaa galaa waan adda addaa keessaa galaa ijaarsa adda addaa keessaa galaa gurmaa'insa adda addaa keessaa galaa kisaaraan keessan baay'eedha jechuudha. Warri keessattuu warri ala hojjettan warri hunqubii seenaa harkanii of eeggannoo godhadhaa. Kanaan dura birrii 13,000 mucayyoo sanarraa fudhatanii jiru jechuudha. Of eeggannoo godhadhaa. Birrii 13,000 birrii Itoophiyaa miti. Birrii 13,000 birrii Itoophiyaa waan ittiin bittu. Birrii Imaaraat birrii 13,000 irraa fudhatan jechuudha. Isaan maaliidhaaf? Keezii biraatiin jechuudha. Gaafa hunquudii ishee dhabu nama herganii isheedhaa fudhachiisan jechuudha. Tooftaa biraatiin. Of eeggannoo godhadhaa. Yoo seenuu baattana. Hunqubii namaa seenuu baattana. Yoo waan qabda irratti hidhattana. Yoo akka wanti qabne immoo galaa biyyi baay'ee banaa jira jechuudha. Akka wanti banadhaati deema hojjetadha. Namaaf hin hojjetina. Natsaa. Birrii 13,000 mucayyoo kun sanuu ala hojjetti waggaa meeqa hojjetti fiddi ilaala. Mees immoo waggaa tokko hojjeta sadii gaafata jechuudha. Birrii 13,000 argachuudha. Mana kiraa kaffaltee waan meeqatte maal waan irraa hin qabu jechuudha. Kanaafuu warri ergaan hunda sin jedhamu zaayii gochuudhaan na bira dhaabbadha sin jedhama waan biraatiin deemnee wal arginutti nuffii tokko malee eebbifama.